lammaffaanii barsiisonni Hyper Grace Gospel barsiisan wanta isaan hin hubanne inni lammaffaanii itti gaafatamummaa yookaan ga'ee namni erga fayyee qabu hin hubanne baay'een isaanii jechuudha. Barumsumti Hyper Grace jennu kun kan inni ittiin komatamu inni guddaan qabxii isa lammaffaa kanadha. Kiristiyaanni tokko erga fayyee itti gaafatamummaa qabamoo hin qabu, ga'ee qabamoo hin qabu, ga'ee sana yoo ba'uu baate immoo maaltu ta'a waan jedhu gadi fageessanii hubachuu dadhabuudhaan dogoggora uumamuudha jechuudha. Yeroo baay'ee barumsi kuni qabxii jalqabaa irratti waa'ee free willii, waa'ee filannoo walabaa haasofne, amma immoo waa'ee itti gaafatamummaa Waaqayyo nuu kennee fayyina keenya booddee itti gaafatamummaa maalii qabnaa, maal gochuu qabnaa, maal gochuu hin qabnu wanta jedhu walii wajjin ilaalla. Kiristiyaanummaan an fayyeeraa, ani du'a jalaa ba'eeraa jedhamee waan odeeffamu oduu wayii miti. Kiristiyaanummaan practically waan nuyi jiraannudha, waan nuyi taanudha. Kiristiyaanummaan waan nuyi goonus miti, waan nuyi taanudha. Jijjiirama eenyummaati, jijjiirama bakkaati, jijjiirama jireenya keenya irratti qabatamaa ta'e mul'atudha jechuudha kiristiyaanummaan. Egaa namoonni barumsa kana barsiisan yeroo baay'ee kiristiyaanitiin enjoymentiidha jedhu. Kiristiyaaniitiis enjoyment jedhanii barsiisu. Kiristiyaanummaan immoo ani akkamitti hubadhaa? Kiristiyaaniitiis not only enjoyment, it is a journey on the way of salvation. Kiristiyaaniitiis a journey on the way of salvation. Maal jechuudha? Kiristiyaanummaan enjoymentii, itti gammaduu, fataa jechuu, boqochuu, waan xumurame duwwaa keessa taa'uu miti. Dhuguma kiristiyaanummaan enjoymentii qaba. Dhuguma kiristiyaanummaan namatti tola, qabbana bara baraati. Garuu kiristiyaanummaan enjoymentii duwwaa miti. Lafa irratti kiristiyaanummaan full of struggleidha. Kiristiyaanummaan karaadha, adeemsa, journeyidha. Karaa fayyinaarra jirra. Phaawulos gaafa barreessu Qorontos keessatti iddoo lamatti nu warra karaa fayyinaarra jirru jedha. Karaa fayyinaarra jirra. Imalarra jirra jechuudha. Imalarra amma jirrutti immoo daandiirra namni jiru waan hundumtuu waliin qixxaatuuf beelatu jira, chaalenjiitu jira, rakkinatu jira, lafa bulan dhabuu jira, dadhabuutu jira, dhukkubuutu jira. Peenii baay'ee qaba joorniinii jechuudha. Kanaaf Christianity is not only an enjoyment. Kiristiyaanummaan enjoymentii duwwaa miti, gammachuu duwwaa miti. Itti gaafatamummaa mataa isaatii qaba, bardenii mataa isaatii qaba, daandii dhiphaadha kiristiyaanummaanii jechuudha. Isa kana dubbanna jechuudha irra baay'inaan. Barsiisonni barumsa kana barsiisan isa kanatti waan hin amanneef jechuudha. Yeroo baay'ee barumsa Hyper Grace Gospel namoonni hordofanii jechoota fayyadaman kan mataa isaanii qabu. Yesuusin enjoy godhii isiniin jedhu. Enjoy godhaa. Yesuusitti gammadaa. Yesuusitti gammaduun gaariidha baay'ee. Isa kana miti barumsi dogoggora. Garuu kana duwwaadha taanaan kiristiyaanummaan balaadha. Kiristiyaanummaa enjoymentii duwwaadha jennee fudhanneerra taanaan balaadha. Kiristoosiin nyaadhu, Kiristoosiin dhugi, Kiristoositti gammadi, kolfi, bashannani kan jedhu duwwaa miti kiristiyaanummaan. Kiristiyaanummaan bardenii baachuu qaba. Kiristiyaanummaan ari'atamuu qaba. Kiristiyaanummaan peenii mataasaa, dhukkubbii mataasaatii qaba. Yesuusii hunda isaayyuu nuuf xumureera waan ta'eef kana booda wanti nurraa eegamu hin jiru. Responsibilitii nu laate hin qabu Waaqayyo. Waan hojjedhaa nuun jedhe hin qabu Waaqayyo. Bakka gammadi Yesuusitti, boqodhu bakka Yesuusitti, hin raawwate, hin xumure jedhamee wal harkaa fuudhamee qofa kan galamu miti kiristiyaanummaan. Kiristiyaanummaan ba'aa baachuu qaba. Kiristiyaanummaan karaa qalloo irra deemuu, daandii dhiphaa irra deemuudha. Kiristiyaanummaan kanallee of keessaa qaba jechuudha. Macaafni qulqulluun gahee nuuf kennan qabu dhuguma. Waaqayyo gahee nuuf kennan qabu dhuguma warra fayyeef. Hunduma isaa raawwateera Yesuus. Gahee man qabnu waan jedhu walii wajjin barannaa jechuudha. Waan namatti tolu macaafni qulqulluun keenya akeekkachiisaaf of eeggannoo kan guutedha. Our Bible is full of warnings and restrictions. Restrictionii baay'ee qaba, warningii baay'ee qaba macaafni qulqulluun keenya jechuudha. Kanatti hin bu'ini, kanatti bu'i, kanarraa of eeggadhu, of hin eeggatini,
kanatti jabaadhu, kanatti akkas ta'e waan nun jedhu waan baay'ee qaba. Barsiisonni barumsa kana barsiisan garuu kanan barsiisan. Barumsa isaanii keessatti hin du'u malee kanan barsiisan. Itti jabaadhu iddoo jedhu hiikuu hin barbaadan, dubbisuu hin barbaadan macaafarraa. An carraa argadhee koomentarii baay'ee dubbisee ilaaleera. Koomentarii namoonni akkasii barreessan, baay'ibilii isaan fayyadaman, tiraansleeshinii isaan fayyadaman baay'ee yeroo ilaalu koomentarii isaanii irraa fayyiteetta xumurameera kan jedhu baay'ee paasejii guddaadhaan ibsu. Itti jabaadhu seeru garuu ibsa tokkollee ittiin kennan. Dhama isa jedhu garuu ibsa tokkollee ittiin kennan. Egaa macaafa qulqulluu gartokkeessaa hubachuu hin dandeenye waan ta'eef dhugaadhumatti macaafa qulqulluu hubachuudhaaf macaafni qulqulluun itti gaafatamummaa amantootaaf hin laanne. Fayyitaniittu nuun jedhee madhiisee macaafni qulqulluun. Irraa hawwatame nuun jedhee nu gashee macaafni qulqulluun. Macaafa qulqulluu marraa laalla. Macaafni qulqulluun ofii isaatiif hin dubbata waan ta'eef jechuudha. Macaafa qulqulluu irratti jechoonni an deddeebi'ee argu tokko dhamaa kan jedhudha. Macaafa qulqulluu irratti dhamaa kan jedhudha. Dhamaa kan jedhu kuni fayyuuf utuu hin taane erga fayyitanii dhamaa kan jedhu iddoo baay'eetti walii wajjin agarra. Keessumatti Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 3 irra kan jiru yoo dubbifanne akkas jedha. Hidhaa nagaatiin tokkummaa hafuura qulqulluu of harkatti eeggachuudhaaf dhamaa. Tokkummaa hafuura qulqulluu of harkatti eeggachuuf maal gochuu gaafata jechuudha. Dhama'uu gaafata jechuudha. Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 14 irraa maal jedhaa? Namoota hundumaa wajjin nagaatti jiraadhaa. Isa malee namni tokkollee goofticha hin argu waan ta'eefis jireenya qulqullummaaf dhamaa. Jireenya qulqullummaaf illee dhama'uu qabna. Nuuf barreeffame jechuudha. Namni dhugaadhuma fayyuudhaaf dhama'uu san barbaachisu. Fayyinni keenya dhamaatii keenya irratti hundaa'u. Erga fayyine garuu dhama'uu qabna. Maal gochuuf? Jireenya qulqullummaa jiraachuuf. Namni yoo qulqullummaatti jiraate malee waaqayyoon arguu hin danda'u waan ta'eef jireenya qulqullummaaf maal godhaa? Dhamaa jedha. Dhamaatii qabaa jechuudha. Deemsi kiristiyaanummaa itti gaafatamummaa nuuf laate qabaa jechuudha. Enjoymentii duwwaa miti jechuudha. Dhama'uun enjoymentii miti. Dhama'uun gammaduu miti. Peenii baachaa waan nama rakkisu chaalenjii baay'ee keessa darbaa dhama'uu akka qabnu dubbata. Lammaffaa Phexros 1:5 kan jiru ergaa baay'ee murteessaa tokkoon isinii dubbisa. Lammaffaa Phexros 1:5 irratti utuu 5 hin geenye 3 kaasee isinii dubbisa. Akkas jedha. Nuyi waaqayyo ulfina isaaf humna isaa dinqisiisaadhaan nu waame beekuu bira ga'uudhaan wanta nu barbaachisu hundumaa arganneerra. Gooftaan humna waaqayyummaa isaatiin gara jireenyaatti nu geessuuf namoota waaqayyo nu gochuudhaaf kana hundumaa nuuf kenneera. Already paastiidha jechuudha. Waan hundumaa arganneerra. Gooftaan nuuf kenneera. Eera paastiidha jechuudha. Kennaa kanaan isin badiisasa sababii kajeellaa fooniif biyya lafaa kana keessa jiru jalaa baatanii dhagna hafuuraa isa kan waaqayyootti hirmaattuu akka taataniif abdii gati jabeeyyiiniif gurguddoon nuuf kennamaniiru. Stiil waa'ee waan paastii waa'ee waan darbee haasaa jiru nuuf kennamaniiru. Paarteekirii dhagna waaqayyoo akkas hin taataniif paarteekirii ulfina waaqayyoo akkas hin taataniif abdii gati jabeeyyiin nuuf kennamaniiru. Eera jedheetu waa'ee waan darbee haasaa. Egaa kiristiyaanummaan fayyeera, xumurameera, raawwatameera, abdii argadheera, jireenya barbaraa keessa galeera, eera jennee wanta gallu miti jechuudha. 5 irraa maal jedha? Arganneera, waan hundumaa fudhanneera, abdii qabna jedhee dubbate booddee ammas haleluuyaa 5 irra jira jechuudha. Ammas dhama'uu hundumaan dhamaa. Maal gochuu dhamaan amma immoo? Waan hundumaa nuu kenneera. Kajeellaa biyya lafaa jalaa nu baaseera. Nu fayyiseeroo, nu xumureeroo, abdii nu kenneeroo. 5 irratti maal jedha? Ammas kanumaan galama miti jechuudha. Lakkoofsa 3 fi 4 dubbifattanii galtu miti. Lakkoofsa 5 itti dabalaa dubbifadhaa jedhee jechuudha. Ammas dhama'uu hundumaan dhamaa. Amantii qabdan gaarummaadhaan agarsiisaa. Ajajaan kun responsibiliitiidha kun baay'ee. Amantii isin qabdan gaarummaadhaan mul'ata jechuun hin taane amantii qabdan gaarummaadhaan agarsiisa. Nuuf kennee jechuudha itti gaafatamummaa isaa. Gaarummaa keessaan beekumsa agarsiisa. Agarsiisa. Angoodha itti gaafatamummaa isaa jechuudha.
Itti dabaltanii beekumsa keessaan of qabuu keessaan obsaan danda'u keessaan nama waaqayyoo ta'uu keessan argisiisa. Nama waaqayyoo ta'uu keessaan obboloota jaallachuu keessaan nama hundumaa jaallachuu argisiisa. Wanti kun hundinuu isinirraa argamanii baay'achaa yoo adeeman gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin beekuutti warra dhimma baasan warra ija godhatanis hin taatu. Yoo ifi kiloozii seechaa turre jechuudha. Wanti kun hundinuu isinirraa argamanii baay'achaa yoo adeeman gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin beekuutti warra ija godhatan warra dhimma baasan hin taatu. Productive taatu. Effective taatu. Effective and productive in your knowledge of Jesus Christ. Beekumsa si waaqayyoof qabdan sun kan inni effective ta'uu danda'u, productive ta'uu kan inni danda'u yoo wanti kun isinirraa argamanii baay'achaa immoo yoo adeemanidha. Kanaachi beekumsi si Yesuusiin beeka, argadheera, fayyeera jettan sun unproductive ta'a, maseena ta'a, ineffective ta'a, ija kan hin qabne ta'a, bu'aa kan hin buufne ta'a jedhaa jechuudha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf dhamaa kan jedhu argattu. Phexros 3:14 irraa dubbifachuu dandeessu. Akkasuma Roomee 5:1 irraa dubbifachuu dandeessu. Dhamaa warra fayyaniin jedha. Keessumatti Roomee 5:1 irraa maal jedhaa? Kanaafis amantiidhaan qajeelota erga taane gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin waaqayyo biratti nagaa qabna jedheetu karaa isaa ayyaana sama mi'eeffachaa jirru kanatti amantiidhaan dhiyaachuu arganneerra. Abdii ulfina waaqayyoo irraa hirmaachuu keenyas gammachuudhaan in himanna. Kana malees gidiraan obsa akka fidu beekne gidiraan nutti dhufes gammachuudhaan in obsina. Obsi qoramanii ba'uu fida. Qoramanii ba'uun abdii fida. Jedheetu erguma Kiristoos wajjin nagaa qabaanne iyyuu erguma ayyaanaan fayyine iyyuu maal gochuu akka qabnu nutti dubbata jechuudha. Obsuu akka qabnu nutti hima. Itti gaafatamummaa nu laatu qabaa jechuudha. Dhama'uu akka qabnu nutti hima. Waaqayyo ayyaana isaa nuuf baay'isu. Itti jabaadhaa jedha inni lammaffaan. Itti gaafatamummaa macaafa qulqulluu irraa deddeebine argannu keessaa itti jabaadhaa. Maalitti? Itti jabaadhaa jechuun waan harka nama jiruun jedhama. Fayyinni harka nu jira. Kiristoos harka nu jira. Jireenyi bara baraa harka nu jira. Itti jabaadhaa garuu jedha. Galaatiyaa 5:1 irraa maal jedha? Birmadummaatti akka jiraattaniif Kiristoos birmaduu isin baase. Kanaafuu maal godha? Itti jabaadhaa dhaabadhaa. Deebitanii wanjoo garbummaa jalatti hin qabaminaa. Ayyaanni nuyi fudhanne ayyaanatti nu jabeessuudha malee ayyaana kallasiin godhu miti jechuudha. Ayyaana hunduma isaa xumurame ati rafi nuun jedhu miti jechuudha. Ayyaanni nuyi fudhanne, fayyinni nuyi fudhanne, jireenyi nuyi fudhanne jireenya istraagelii ittiin moonu, jireenya qoromsa ittiin moonu, jireenya ittiin of eeggannu, jireenya ittiin of binnu, jireenya ittiin of qabnu, jireenya hojii keessa nu galchuudha malee jireenya paralaayizidii nu godhu miti jechuudha. Waaqayyo isa kana nuuf haa galchu. Efesoon 6:8 irraa illee itti jabaadhaa kan jedhu agarra. Akkasuma baqadhaa kan jedhu agarra. Macaafa qulqulluu irraa baqadhaa kan jedhu agarra waan nama dhibuudha. Tokkoffaa Qorontoos 6:8 irraa keessumatti waa'ee fedha foonii gaafa kaasu. Lammaffaa Xiimotewos 2:22 irraa gaafa kajeellaa foonii gaafa kaasu baqadhaa filii baqadhu jedha. Inni kuni waan namni ofii isaatii godhuudha jechuudha. Itti gaafatamummaa kiristaanaa tokko fayyina isaa keessatti qabuudha jechuudha. Waaqayyo butee achiisii baasan jedhu baqadhuu jedha. Lafatti foonni kee qoramuutii waaqayyo harka kee qabee butee si darbatan jedhu baqadhu jedha. Achumatti ayyaana sii baay'isan jedhu baqadhuu jedha. Itti gaafatamummaa qabnaa jechuudha. Baqachuudhaaf itti gaafatamummaa qabnaa jechuudha. Hin baqannoo ta'e immoo liqeeffamuudhaaf dirqama qabnaa jechuudha. Mirga miti baay'isuu. Filachuudhaaf mirga qabnaa. Outcome isaa garuu dirqama. Consequence isaa garuu dirqama. Waaqayyo nu haa gargaaru. Of eeggadhaa kan jedhu immoo iddoo baay'eetti agarra. Tokkoffaa Qorontoos 8:9, Galaatiyaa 6:1, Filiphisiiyuus 3:2, Qolaasaayis 2:8, lammaffaa Xiimotewos 4:15, Ibroota 3:12, 12:25 yoo dubbifattanii tokkoffaa Phexros 3:17, tokkoffaa Yohaannis 5:21, lammaffaa Yohaannis 8 yoo dubbifattan of eeggadhaa jedha. Warningii laata warra amananiif jechuudha. Maaliif yoo of hin eeggatan ta'e rakkina jira jechuudha. Yoo of hin eeggannu ta'e rakkina jira jechuudha. Kanaaf maaliif of eeggadhaa nuun hin jedhanii barsiisonni ayyaanaa? Waldaa kiristaanaa maaliif of eeggadhaa jedhanii hin barsiisan? Waldaa kiristaanaa baqadhaa jedhanii maaliif hin barsiisan?
Waldaa kiristaanaan dhamaa jedhanii maaliif hin barsiisan? Barumsoonni keenya maaliif yeroo hundumaa waan gooftaan xumure duwwaa ta'a? Yaa baaybiliidhaan garuu baaybiliin guutuu kan inni ta'u baalaansii gaafa ta'udha. Wanti gooftaan xumure jira, itti gaafatamummaa gooftaan nuu laate immoo jira. Wanti gooftaan godhaa jedhe jira, wanti gooftaan isinii godheera nuun jedhe immoo jira. Waaqayyoof galannaa ta'u. Ayyaanni kadhachuu aarsaa of gochuu nama balaaleffachiisa osoo hin taane akka caalaa aarsaa kaffaluuf nu kakaasa. Ayyaanni aarsaa kaffaluu nama baqachiisu. Ayyaanni dhama'uu, dadhabuu nama baqachiisu ayyaana ta'uu hin danda'u. Ayyaanni itti jabaa dhamai obsi namaan hin jenne ayyaana ta'uu hin danda'u. Ayyaanni waan itti jabaatamudha. Wanti baay'ee nama gaddisiisu waldoota kiristaanaa baay'ee irratti dargaggoota baay'ee biratti maal kadhattaa? Waan ati kadhattu Waaqayyo dursee beeka. Fayyideetta waan ta'eef galateeffadhu. Kadhannaa itti jilba kee luqqisuus hin gaafatu. Somaaf sagada qabachuus hin gaafatu. Waan ati somaaf sagada kadhatteef ajandaa isaa waan jijjiiru hin qabu Waaqayyo jedhanii kan barsiisan jiru. Kadhannaa jechuun waa yeroo dheeraa irratti fudhatan of dadhabsiisan wayii miti jedhanii yeroo itti barsiisan bira geenyeerra obboloota tokko. Dhugaan sagalee Waaqayyo garuu maal jedhaa? Itti jabaadhaa nuun jedha. Kadhatatti obsaan itti jabaadhaa jedha. Obsaan itti jabaadhaa jechuun waan nama dadhabsiisuudha jechuudha. Jilba namaa waan buusuudha jechuudha. Waan nama dhiphisuudha jechuudha. Waan itti jabaatamuu qabuudha jechuudha. Ayyaanaan fayyine jennaan fataa jennee kadhachuu jilbeenfachuu irratti baqannu. Waldaatti deddeebi'uu humna keenya Waaqayyoof laachuu sanafii kan nu godhu miti. Dhibaa kan nu godhu miti. Ayyaanni Waaqayyoo collee kan nama godhudha. Kadhatatti kan nama jabeessuudha. Yeroo dheeraa jilbeenfachuu kan nama dandeessisuudha. Wangeelaaf gatii kaffaluu kan nama dandeessisuudha. Mee yaada wangeelli gatii kaffaluu nama baqachiisu ayyaana? Wangeelli kadhannaa nama jibbisiisu ayyaana? Maaltu si rakkise kan namaan jedhu ayyaana? Giddiin qabaatin Waaqayyo xiyyeeffannoon isaa kana miti kan namaan jedhu amma dhuguma ayyaana? Waaqayyo nu haa gargaaru obboloota ko. Jireenya kiristaanummaa akka itti jireenya ta'uu hin danda'u. Abboota keenya darban irraa waan baay'ee barachuu dandeenya. Itti jabaachuu, yeroo ofii aarsaa gochuu, dhagna ofii abboomsisuu, dhagna ofii Waaqayyoof bichisiisuu kan nama dandeessisuudha ayyaanni Waaqayyoo. Waaqayyo nu haa gargaaru. Waldaa dhaquutti maaltu si rakkise yeroo waliin jedhamu keessa geenyeera. Ayyaanaan fayyite waan ta'eef waldaa dhaquutti maaltu si rakkise? Onlaayinii hordofi mana taa'e, waldoota biyya irraa hordofi, faarfannaa dhaggeeffadhu, lallaba onlaayinii yuutiibii irraa buusii dhaggeeffadhu. Maaltu si rakkise? Yeroo jedhamu keessa geenyee jirra. Kiristaanummaan garuu maaltu si rakkise kan jedhamu otoo hin taane Phaawulos inni waa'ee ayyaanaa nu barreesse foon koo rakkachuudhaanan waan waldaa kiristaanaaf irra ta'e itti isaaniif guuta. Gatiin kaffala. Dhiphina isaa keessaa hirmaachuun barbaada. Du'a isaa keessaa hirmaachuun barbaada. Jedheetu waa'ee aarsaa kaffaluu dubbata yeroo hundumaa. Phaawulos innumti waa'ee ayyaanaa barreesse waa'ee gatii kaffaluu dubbata yeroo hundumaa. Akkas gochuu qabdu jedhee itti gaafatamummaa barreessa yeroo hundumaa. Amantoota dheekkama, amantoota ulee fudhadhee dhufu amma isaanii hin jedhutti. Keessumatti warra Qorontoosiin, keessumatti warra Galaatiyaa yeroo laaltan eenyu qoricha isinitti godhe jedhee waa'ee keessaniif nan bo'a. Akkam akkas wallaalota taatu jedhee dhukkubsee haasa'a. Imimmaanii nan waa'ee keessanii Waaqayyoon kadhadhadhee dhukkubsee haasa'a. Wangeelaaf nama rakkateedha. Nama gatii kaffalee, nama hidhameedha. Kiristaanummaan injooymentii duwwaa miti. Kiristaanummaan dhiphina keessaa hirmaachuudha. Kiristaanummaan du'a keessaa hirmaachuudha. Kiristaanummaan dhagna keenya Yesuusiif abboomsisuudha. Yeroo dheeraa kadhachuu danda'uudha. Sagalee Waaqayyoo hojii yeroo fudhachuu danda'uudha. Giddallashii ta'u miti. Maaltu na rakkisee wayii ta'u miti. Kiristaanummaan itti gaafatamummaadha. Kiristaanummaan daandii dhiphaarra of eeggannaan deemuudha. Waarningii qaba, restrikshinii qaba. Waan irraa of eeggannu qaba kiristaanummaan. Kolfuu miti. Injooymentii miti. Xumurameera seenan duwwaa miti. Waaqayyo nu haa gargaaru. Jireenyi kakuu haaraa dhuguma waan xumurame qofaadha waan jedhu gaafa ilaallu Kiristoosii fiixaan ba'eera kan inni jedhe hojii isaatiin malee hojii keenyaa miti baay'ee. Yesuusi fiixaan ba'eera fannoo irratti kan inni jedhe hojii inni fayyina keenyaaf gochuu qabu fiixaan ba'eera. Gatiin isinii kaffalamuu qabu kaffalameera. Waan isin irraa barbaadamu xumurameera nuun jechuu isaati malee itti gaafatamummaa tokko iyyuu hin qabdan.
Kana booddee akka garaa keessanitti jiraadhaa. Kana booddee rafaa galaa ciisaa nuun jechuu isaa miti. Never. Akkas jechuu isaa miti. Macaafni qulqulluun qulqullooftaniittu akkuma nuun jedhe qulqulloota ta'a nuun jedheera. Waan nama dhibusayyuu boqonnaa tokko irratti boqonnaa wal fakkaataa mata duree wal fakkaataa jalatti macaafni qulqulluun isin qulqullooftaniittu nuun jedhee ka'e qulqulloota ta'a ammoo macaafa nuun jedhudha. Macaafni qulqulluun seenaa waan darbe odeessu duwwaa miti. Isa kana naa oltu jedhe akkas hin jenneef lammaffaa Phexrosuma boqonnaa 1:13-16 isinii dubbisaa. Ergaa Phexros isa duraa isa lammaffaa miti. Ergaa Phexros isa duraa boqonnaa 1 Phexrosumatu dubbata lakkoofsa 13-16 akkas jedha. Kanaafis mudhii yaada garaa keessanii jabeeffadhaa warra of qaban ta'a. Abdii keessan guutummaatti ayyaana isaa yeroo Yesuus Kiristoos mul'atutti isiniif dhufurra kaa'adhaa. Akka ijoollee abboomamanii ta'a malee kajeellaa foonii isa bara gowwummaa keessanii duukaa hin luucca'inaa. Akkasumallee jennee barsiisaan jirru obboloota qamanuun bara kana. Nama mana kajeellaa foonii duukaa luucca'u jennee wal guutaa jirra malee itti gaafatamummaa fayyina keenyaaf qabnu walitti himaa jirru. Maal jedhee mudhii yaada garaa keessanii jabeeffadhaa warra of qaban ta'a. Abdii keessan guutummaatti ayyaana isa yeroo Yesuus Kiristoos mul'atu isiniif dhufurra kaa'adhaa. Akka ijoollee abboomamanii ta'a malee kajeellaa foonii isa bara gowwummaa keessanii duukaa hin luucca'inaa. Inni isin waame qulqulluu akkuma ta'e isinis adeemsa keessan hundumaan qulqulloota ta'a. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Qulqulloota ta'a jedhe. Eenyu inni akkas jedhu boqonnaa lamarratti immoo dhufee maal jedhe? Isin garuu qomoo fo'amoodha. Luboota mana mootummaati. Saba qulqullaa'aadha. Phexrosuma barreesse kana lamaan. Isin saba qulqullaa'aadha. Nuun jedhee ka'etu qulqulloota ta'a. Nuun jedhama immoo deebise. Macaafni qulqulluun baalaansiidha. Macaafni qulqulluun isin qulqullooftaniittu nuun jedhee inni qulqullooftaniittu garuu qulqulloota ta'a yeroo hundumaa immoo nuun jedhe. Macaafa dinqisiisaadha. Ibroota 3:14 irratti kutaaman baay'ee jaalladhu tokko. Ibroota boqonnaa 3:14 kutaa barsiisonni Hyper Grace Gospel barsiisan dhaga'uun barbaanne tokko jira. Ibroota 3:14 akkas jedha. Nuyi amanannaa keenya isa duraa sana amma dhumaatti jabeessine yoo qabanne warra Kiristoositti qooda qaban hin taana. Yoo maal goone warra Kiristoositti qooda qaban taana? Yoo takka fayyine, yoo waldaadhanne, yoo tajaajille, yoo maal goone amanannaa keenya isa duraa hamma dhumaatti yoo maal goone jabeessine yoo qabanne warra Kiristoositti qooda qaban taanaa jedha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Waanuma amanneef, waanuma waldaa dhufneef Kiristoositti qooda qabaanna miti jechuudha. Macaafni qulqulluun isin duutaniittu jireenya keessan immoo Kiristoos wajjin Waaqayyo keessa dhokateera akkuma nuun jedhee du'a ammoo nuun jedheera. Agartanii isin duutaniittu akkuma nuun jedhee du'a ammoo nuun jedheera macaafni qulqulluun. Eessatti akkas nuun jedhee Qolaasaayis 3:3 irratti isin duutaniittu jireenya keessan immoo Kiristoos wajjin Waaqayyo keessa dhokateera jedhee keetu kutaama sanarraa iddoo biraatti yoon isin geesse isa kana baruu jedhe kanaaf jedhe jechuu dandeessu waan ta'eef Qolaasaayis 3 isin dubbisa. 3:3 akkas jedha. Isin duutaniittu jireenya keessan Kiristoos wajjin Waaqayyo keessa dhokateera jedheetu 5 ammoo egaa yaada keessan wanta lafarra jirutti isa hidhu alalummaaf xuraa'ummaa kajeellaaf hawwaamaa sassata isa Waaqayyoon tolfama waaqessutti lakkaamus of keessaa ajjeesaa. Waaqayyoof galannaa ta'u. Duutanitti toleetu of keessaa ajjeesaa immoo responsibilitii nu laata jechuudha. Itti gaafatamummaa immoo nu laata jechuudha. Du'uun keenya dhugaadha. Gaafa manni duune Kiristoos wajjin du'ee isa wajjin du'aa qeerannee gaafa manni duuneerra. Garuu namoo du'een immoo maal jedha deebisanii? Duutaniittu nu jedhee keetu halalummaa, xuraa'ummaa, kajeellaa hamaa isa Waaqayyoof hin taane immoo of keessaa maal godhaa? Ajjeesaa. Deebisee immoo jechuudha. Itti gaafatamummaa keenya. Isin keessaan ajjeesa jedhu hin taane of keessaa ajjeesaa nu jedhe. Itti gaafatamummaa qabna jechuudha. Inni kun maaliif hin lallabamu?
Efesoon boqonnaa 4:22 barattanii dubbachuu dandeessu. Galaatiyaa 5:24 dubbachuu dandeessu. Roomee 6:1-4 dubbachuu dandeessu. Duutaniittu jedhee keetu of keessaa ajjeesa, of keessaa fannisa jedhee immoo itti gaafatamummaa immoo nuu laataa jechuudha. Kanaaf namummaa keenya keessa wanti ajjeefame jira, wanti akka ajjeefnu itti gaafatamummaan isaa nuu laatame immoo jira jechuudha. Dhagni foonii sun dhuguma fannifameera, guyyaa guyyaatti akka fannifnuuf itti gaafatamummaan nuu laatame immoo jira jechuudha. Hawwaamaa sana nama du'e keessatti hawwaamaan sun deebi'ee ka'uu danda'a. Indaa'um Roomee keessatti maal jedhaa? Dhagna keessan isa du'e keessatti deebisanii cubbuun moosisanaa jedha. Dhagna du'e keessatti cubbuun deebi'ee mo'uun carraan isaa jira jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabna? Guyyaa guyyaatti of keessaa ajjeesuu qabna. Responsibilitii qabna. Duuneerranne nagaa taanee yerootti teenya kolfin miti jechuudha. Duuneerra waggaa 2000 dura Yesuus wajjin du'e jennee yerootti gallee ciifnu miti jechuudha. Itti gaafatamummaa qabna. Maal gochuuf? Ajjeesuuf. Maal? Namummaa moofaa keessaa isa maddu xuraa'ummaa kajeellaa hamaa sana guyyaa guyyaatti sagalee waaqayyootiin dubbii waaqayyoo walitti himuudhaan of keessaa ajjeesuu qabna jechuudha. Waaqayyo ayyaana isaa nuuf baay'isu. Macaafni qulqulluun fayyitaniittu nuun jedhee hin dhiifne. Maal jedhe malee hin fayyitu nuun jedheeras. Macaafni qulqulluun fayyitaniittu nuun jedhee hin dhiifne. Hin fayyituu nuun jedhes. Kan akkasitti yaadan barbaada. Roomee 8:24 Efesoon 2:5-8 yoo dubbiftan tokkoffaa Phexros 2:24 tokkoffaa Phexros 1:9 Roomee 13:11 yoo dubbifattan fayyinni nuyi ganaa bira geenyu jiraa jedha. Fayyinni nuyi ganaa bira geenyu kun maa inni? Namni foon qaba, namni lubbuu qaba, namni hafuura qaba. Waaqayyo hafuura keenya perfectly fayyiseera, qulleesseera, qajeelcheera. Hafuura keenya jechuudha. Hafuurri keenya fayye kun immoo lubbuu keenya irratti dhiibbaa uuma. Lubbuu keenya gaafa jennu fedha keenya irratti dhiibbaa uuma, beekumsa keenya irratti dhiibbaa uuma, qaama keenya hundumaa irratti, fedha mataa keenya irratti, beekumsa mataa keenya irratti, nurraa kan mul'atu irratti dhiibbaa mataa isaa danda'e uumaa jechuudha. Namummaa keenya wanta hin mul'anne lubbuu gaafa jennu badiisa ba mul'atu kana miti jechuudha. Fedha keenya, beekumsa keenya, yaada keenya irratti hafuurri qulqulluun maal uuma jechuudha? Dhiibbaa uuma. Isa fayyisaa jechuudha. Fayyinni hafuura keenya dhiibbaa irratti uumaa jechuudha. Foon keenya ganaa glorified ta'a. Foon corrupted ta'e ammaa kun jijjiirame dhagna haaraa uffanna. Ganaa fayyina fuul ta'e bira geenya jechuudha. Kanaafiti fayyina isa guyyaa booddeetti isiniif qopheeffamee jiru. Fayyina isa guyyaa booddee bira akka geessaniif Phexros isa tokkoffaa boqonnaa 1:9 kan jiru kun. Kanaafiti waa'ee fayyinaa dubbata. Karaa fayyinaa irra jirraa jedha Qorontos keessaa immoo. Akkas jechuun fayyina sana guutummaatti bira hin geenye garuu hafuurri keenya fayyeera waan ta'eef hafuura keenya isa fayyeen foon keenyaaf lubbuu keenya irratti dhiibbaa uumaa Kiristoosiin fakkaachuutti guddisaa guutummaatti yerootti ijoollee waaqayyo taanee mul'anna. Akka waaqayyo yerootti taanu immoo jiraa jedha. Erga Yohaannis tokkoffaa boqonnaa 3:1-2 maal jedha? Akka waaqayyo akka taanu beekna jedha. Akkas jechuun waaqa taana jechuutu hin taane foolii fayyina guutuu ta'e tokko yerootti arganna. Foon keenya, lubbuun keenya, hafuurri keenya yerootti fayyu. Akkuma Tasaloniqee tokkoffaa boqonnaa 5:23 irraa foon keessan, lubbuu keessan, hafuura keessan fayyisee mudaa malee akka inni waaqayyo irratti argamu gochuu hin danda'a. Akkuma inni jedhu sana fayyina paartii sadanii bira ganaa geenya. Dhagna glorified ta'e bira ganaa geenya waan ta'eef dhagni glorified hin ta'in dhagni corrupted ta'e kun nu faala, nu xureessa. Kiristoosiin akka hin fakkaanneef gad nu harkisa waan ta'eef itti gaafatamummaa qabna jechuudha. Kanaaf macaafni qulqulluun fayyitaniittu ayyaana waaqayyoon fayyitan nuun jedhee duwwaa dhiisetu hin taane hin fayyitu immoo nuun jedheera. Glorification bira ganaa geessu waan ta'eef itti jabaadha, of eeggadha, dhamaa nuun jedheera jechuudha.